Bulchaan addunyaan gorsa mootota qajeelchaan seeraa Si'inuma koo kan sakeetiif jechootaneerraa Sidhaabbanaan goonii bara barootaatti darbee jiraatu Hojiin kee sirriidha jallinni keessa qooda hin qabaattu Bulchaan Kitaaba Wangeelaa afran hin beektaa? Mateo, Marcos, Lucas, Yohanes. Ishi warri sun afran keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos 12 keessa hin jirreenno. Lucas. Ishi ayyee gaafii ittaantu ayyuun Israa'el ka jalqabaa inni ta'aati. Ayyuu Israa'el ka jalqabaati. Ishi. Eenyu kaan? Fuula kan jeffate. Gideon. Dansa. Ishi ilmi Abrahaamuun Aggaariirraa maqaan isaa inni. Ismaa'eel. Akka guddaan isaa eebbisate eebbifa maatiin liidiyaa. Ayyee kitaaba Wangeelaa afranii beektaa? Kitaaba isaan inni fa'a. Wangeelii Maatiyos. Wangeelii Luqaas. Maariqoos. Wangeelii Yohaannis. Ishi warra afran sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hin jirre eenyu ta'aadha? Maatiyos. Good. Atoo afran hin beektaa? Ishi. Maatiyos. Luqaas. Marqoos. Yohaannis. Warri sun keessa warri ergamtoota 12 keessa hin jirre eenyu? 12 keessa? Ergamtoota 12 keessa. Maatiyos. Ishi. Gaafii lammeessoo ayyuun Israa'el ka jalqabaa inni ta'aadha? Ayyuun Israa'el. I think so. Mokkor. Ayyuun Israa'el jalqaba? Akka na fakkaatutti? Ayyuun Ayyuun Israa'el. Beeka abboon biyyuu dha. Ati hin beektaa ayyuu Israa'el ka jalqabaa eenyu? Hin beektu. Ayyeeshi ilmi Abrahaamuun Aggaariirraa maqaan isaa eenyu? Ishmaa'eel. Ishi atoo mokkor. Aggaariirra kadhan? Aggaariirra ni dha. Ishmaa'eel. Waaqa guddaan isaan eebbifama. Naguma gaafiif deebii xiqqoo tokko si waliin tolchuu fedha. Gaafii tan keessatti akkamati fayyumayyuu. Kitaaba Wangeelaa afran beektaa? Hin beeka. Isaan eenyu fa'a? Maatiyos, Maarqoos, Luqaas, Yohaannis. Ishi warri sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hin jirre eenyu? Keessa hin jirre? Seenuu kana Maatiyos, Maarqoos, Luqaas, Yohaannis. Geetti darammoo? Barreessitoota sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hin jirre. Warra afran sun. Luqaas. Waaqa guddaan si eebbisa. Ayyuu Israa'el ka jalqabaa beektaa? Ayyuun Israa'el ka jalqaba Salamoon adilne. Deetiin rakkoo qaba. Hin qaabatu. Ayyee Abrahaam Aggaariirraa mucaan inni dhala maqaan isaa eenyu? Ismaa'eel. Waaqa guddaan si eebbisu eebbifa. Ayyee silla waliin hin tolcha. Guyyaa dhibu wal dubbiin. Ayyeeshi gaafii xiqqoo tokko si waliin deebisu fedha. Kitaaba Wangeelaa afran hin beektaa? Ishi eenyu fa'a? Maatiyos, Maariqoos. Luqaas. Yohaannis. Ishi warri sun keessa barreessitoota sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos 12 keessa hin jirre eenyu? Luqaas. Ayyee gooftaan si eebbisu. Ayyuun Israa'el ka jalqabaa eenyu? Ayyuun Israa'el ka jalqabaa Saa'ol. Ishi ilmi Abrahaamuun Aggaariirra dhale eenyu jedhama? Yeroo jalqaba inni irra dhale Aggaariirra dhale. Ismaa'eel. Waaqa guddaan si eebbisuuti. Karaan kee deemuu dandeettee. Kitaaba Wangeelaa afranii maqaa beektaa? Maqaan isaanii? Wangeelii Maatiyos. Wangeelii Maarqoos. Luqaas. Wangeelii Yohaannis. Ishi barreessitoota afran sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hin jirre eenyu ta'aadha? Maatiyos.
Maatayos. Good. Eshi, ata ku kitaaba Wangeelaa afran hin beektaa? Isaanis yaame. Maatayo. Luqa. Maariqoo. Yohaana. Eshi, barreessitoon sun keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hin jirre eenyu? Maariqoos. Ayyee good. Ayyuu Israa'el ka jalqaba beektaa? Ayyuu Israa'el jalqaba? Eenyu? Daawit. Good. Atoo, ati hin beektaa? Ayyuu Israa'el ka jalqaba. Ayyuu Israa'el ka jalqaba. Eshi. Daawit. Namni tokko maqaa isaa narra badde. Nabukadnezar. Eshi, waaqa guddaan isaan eebbisu. Kalammeessu ammoo mucaan Abrahaam Aggaarirra dhalma qabeeta. Ismaa'eel. Eshi haa ta'u. Ismaa'eel. Waaqa guddaan isaan eebbisu eebbifama. Jalatamtoota hojamtoota hordoftoota maadee miidiyaa teennaa gaafiif deebii teennaa gar xumura yaa'u jirra yoo qajeelumatti gar deebii isan dabarse han qopheessaan gaafiif deebii tana obboleessee san faarfata Abduu Galgaloorooti. Gaafiin jalqaba Wangeelaa afran kam ka jedhu Wangeelaa afran Maatayoo, Maariqoo, Luqa, Yohaana. Gaafiin lammeessoo ammoo barreessitoota afran kan keessa namni ergamtoota gooftaa Yesuus Kiristoos takadhu kudhan lamaan keessa hin jirre eenyu ka jedhu Luqaas. Gaafii sadeessoo ammoo ilmi Abrahaamuun Aggaarirra dhale eenyu ka jedhu ammoo Ismaa'eel. Ayyuun Israa'el ka jalqaba eenyu ka jedhu Saa'ol. Tanaaf qophiiteen agdhumaatti nu hordofa san hin jenna. Sagantaan kun itti fufaa itti bashannana eebbifama.